Alamanasa nama nagenya dursu kabajamoo daawwattoota Egereen Neetwoork oduusaa kana qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Oduusaa kana waliin ana beenya gammadaati. Duraan dursa aangafoota oduu. Shawaa bahaa aanaa Liiban gaara cuqqaalaaf naannawaa isheetti dirooniin haleelaa jiraachuun gabaafame. Lixa Oromiyaa hanga giddu galaa Oromiyaatti sochiin geejjibaa akka hin jirre waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessaa sossoo'uu injifannoo guddaa argachuu beeksise. Shawaa bahaa aanaa Liiban gaara cuqqaalaaf naannawaan ishee dirooniin haleelamaa jiraachuun gabaafame. Humni qilleensaa biltsiginnaa Shawaa bahaa aanaa Liiban gaara cuqqaalaaf naannawaa isheetti haleellaa xiyyaaraa deddeebiin raawwachaa jiraachuu jiraattonni HNN itti himani. Waraanni bilisummaa Oromoo gaarreen kana maadheeffatee jira jechuun haleellaan xiyyaaraa humna qilleensaa biyyattiin raawwate da'oo riphee loltoota osoon taane qeef qabeenyaa namoota nagaa miidhamuu maddeen dabalataan nuuf himanii jirani. Jiraataan magaalaa Baatuu irraa bilbilaan dubbifne akka jedhutti haleellaan diroonii gaara cuqqaalaatti gaggeeffame kana magaalaa Baatuu dabalatee bakkoota hedduutti sagalee lafa raase jedhe. Dirooniin haleellaa kana raawwate dursaa marroo lamaa ergaa Baatuu irra naannoftee booda haleellaa kana raawwachuu himu. Daa'immaniif dubartoonni hedduun baadiyyaa irraa gara magaalaatti sodaa nageenyaaf jecha dhiyeessaa jirus jedhan. Dirooniidhaan dhaamaa jira jechuudha. Tibbaa kana haleellaan xiyyaaraa aanaa Liibanitti raawwateen qabeenyaa dabalate lubbuu namaa irrallee miidhaan dhaqqabuu gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Haleellaa dirooniin raawwataa jiruu kaabaa biyyattii naannoo Tigraay magaalaa Maqalee, Shiree, Uquroof bakkoota hedduutti lubbuu namoota nagaa balleessuu dhaabbati biyyoota gamtoomanii balaaleffate. Bulchiinsi Abiy Ahmad namoota nagaaf of eeggannoo akka godhu dhaamuun haleellaan diroonii atattamaan akka dhaabbatus gaafate jira. Gama biraan ibsaa ajajaa olaanaa Abaaw Waboo baaseen waraanni Eertiriyaa lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaaf Beenishaangulitti waraanni Eertiraa lammiilee nagaa diroonii xuyyuura waraanaan deeggaramuun ajjeesaa akka jiran ibsa baase keessatti addeessee jira. Jiraattonni lixa Oromiyaa yaada isaanii HNN'if kennan akka jedhanitti waraanni Shaabiyaa huccuu waraana biyyattii uffachuun dubartoota gudeedaa qabeenyaa saamaa jira jedhan. Namoota nagaas ajjeesanii awwaalcha dhorkaa jiru jedhani. Loltoonni Shaabiyaa erginu keessa qubsiifamanii waggaa tokko lakkoofsisee jiras jedhani. Lixa Oromiyaa hanga giddu galaa Oromiyaatti sochiin geejjibaa akka hin jirre waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksisee jira. Lola yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoof waraana murna bilxiginnaa gidduutti geggeeffamaa jiru sababeeffachuun daandiin godinootaaf aanotaa wal qunnamsiisaniif lixa Oromiyaa irraa gara Finfinnee geessuu hundi uggurame. Lolli sirna gabroonfataa dhabamsiisuu itti fufee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaaf giddu galeessaa beeksisan. Akka ibsaa waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kanaatiin konkolaataa uggura sochii diduun deemaa turan irratti tarkaanfii barsiisaa kennamee jiraachuus ifoomsanii jirani. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa onaa Gullisoo keessaa sossoo'u onaa Gullisootti konkolaataa abbaa qabeenyaa tokko kan waraana mootummaa osoo deddeebisuu argame guutummaatti barbadeessuus himee jira. Akkasumas godina Horroo Guduruu Wallagga magaalaa Shaambuu irraa onoota kamittuu konkolaataan hin deemina jedhamanii didan Shaamburraa gara Saqalaatti bahaa turan gaara konkolaataa 5 magaalaa Shaamburraa kiiloomeetira 6 fagaattee ganda Lakkuutti qeerroof waraanni bilisummaa Oromoo
konkolaataa saniin daandii cufuun furtuu irraa guure konkolaachistoota gorsee gadi lakkisuullee maddeen keenya dabalataan nuuf himanii jirani. Lola yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoof waraana Bilxiginnaa jidduutti geggeeffamaa jiru ilaalchise uggurri sochii kaa'amee jiru jabaatee kan itti fufu ta'ee abbootiin konkolaataaf konkolaachiftoota uggura sochii kana cabsan irratti tarkaanfiin wal madaaluu ka fudhatamuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana yaadachiisanii jiru. Uggura sochii kana ilaalchise hanga ibsa kana biraa kennamutti uggurri sochii kaa'ame akkuma jirutti kan itti fufu ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee kanneen beeksise jira. Tigraayitti erga waggaa haaraan seenee haleellaa qilleensarraan yoo xiqqaate namoonni nagaan 108 ajjeefamaniiru jedhe waajjirri dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNHCR dabalata oduu kanaatiif Alakee Jaldeessa. Tigraayitti erga waggaan haaraan seenee haleellaa qilleensarraan humnoota qilleensa Itoophiyaan geggeeffame jedhame yoo xiqqaate namoonni nagaa 108 ajjeefamanii 75 kan ta'an ammoo madaa'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNHCR dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dubbimtuun komishinara olaanaa mirgoota namoomaa Liizaa Tiruusee ibsa jimaata dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun Jenevaa irraa kennaniin gabaasaalee danuu fi rifaasisoo ta'an namoonni nagaa ajjeefamuu fi qabeenyi namoota nagaa manca'u agarsiisan bahanii yaaddofnee jirra jedhan. Akka ibsa dubbimtuu kanaatti haleellaan qilleensarraa roobii geggeeffame lubbuu manguddoo umriin isaa ganna 72 kan galaafate yoo ta'u gaafa ammajii 11 irra haleellaan dhaabbata leenjii teeknikaa fi ogummaa mootummaa irratti geggeeffame. Namoota 3 galaafatee 21 madeessee jira jedha. Wiixata gaafa ammajii 10 haleellaa qilleensarraa dirooniin mana baaburaa midhaan daakuutti namoonni walitti qabamanii daaksifataa jiranitti geggeeffame jedhameeni. Namoonni nagaa 17 ajjeefamanii 21 kan ta'an madaa'anii dubbi himtuun kun kan dubbattu gaafa ammajii 7 akkasuma haleellaa qilleensarraa kaampii daddabii baqattoonni keessa dahatanii jiran irratti raawwatame yoo xiqqaate namoonni 56 ajjeefamanii namoonni biroo 30 ta'an madaa'aniiru kan jettu Liizaa Tiruusee. Boodarra kanneen madaa'an keessaa 3 hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbuun walumaa gala namoonni haleellaa kaampii irratti raawwatame kanaan 59 ajjeefamaniiru jechuun dubbatte. Torbaan darbe keessa haleellaawwan qilleensarraa baay'een geggeeffamuun isaa akka gabaafameeru. Konkolaataa minibaasii kan dhuunfaa adeetirraa gara magaalaa Aksuumitti imalaa ture buufata xiyyaara Shiree kaambii baqattoota Maayii Ayinii fi bakkeewwan biroo rukutamee jira jedhan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dubbi himtuun koomishinari olaanaa mirgoota namoomaa Liizaa Tiruusee. Haleellaa qilleensarraa Tigraay keessatti torbaan 2 darban keessa raawwataman jedhaman kana ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa wanta jedhe hin qabu. Haleellaawwan qilleensarraa kanaan dura geggeessaa ture garuu mootummaan Itoophiyaa buufataawwan gareen finciltoota TPLF meeshaa waraanaa itti suphatu kuufatu akkasumas loltoota itti leenjifaturra akka xiyyeeffate ibsee ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinerii olaanaa mirgoota namoomaa ibsa baase kanaan qaamolee waraana kana keessatti qooda qaban akka seera idil-addunyaatti namoota nagaa fi qabeenya isaanii eegumsa taasisuu fi dirqama qabu jechuu kana gochuu hanqannaan akka yakkaawwan waraanatti gaafachiisuu danda'a jedhan. Tarkaanfii mootummaan aangawoota paartii mormitu jajjaboo jootaa fidhaa turan dabalatee namoota bebbeekamoo dhiyeenya gadhiise waan gaarii akka ta'e kan kaase ibsi koomishinerii olaanaa mirgoota namoomaa UN kun amma saalli namoota hedduu haala rakkisaa ta'e keessatti hidhamanii osoo mana murtiitti hin dhiyaatin jiran yaaddoodha jechuun dubbata. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessaa sossoo'uu injifannoo guddaa argachuu beeksise. Ammas dabalataa oduu kanaatiif Alakee Jaldeessa. Humni weerartuu Impaayera Itoophiyaa lakkoofsaan guddaa ta'an guutichi abdii sabaa zoonii giddugaleessaa dhabamsiisuuf adaa bargaa kaampii karkarreessaa keessa qubsiifamee turee fi kan guyyaa kaleessa lola naannichaatti argamu irratti hirmaate guutummaatti daaraa ta'uu naannichaa gaachana sabaa ibsa.
Kana malees yeroo ammaa magaalaa Olankoomii keessatti haleellaa guddaan geggeeffamaa jiraachuun ibsanii jiru. Itti dabaluunis uummanni of eeggannoo akka godhu dhaaman. Gama kaaniin ilmaan Oromoo waraana sirna Minilik keessa jiran sirna sanyii irratti xiyyeeffatee miidhaaf duguugaa sanyummaa Oromoo irraan gahaa jiru ganuun gara irreeffabdii sabaa waraana bilisummaa Oromootti harka laachaa jiru. Haaluma kana miseensonni koomaandoo marsaa 37ffaa mooraa leenjii uummata kibbaa Bilaatee jedhamuutti leenji'an kan dirqaman waaboo loluutiif godina Shawaa Lixaa ergaman. Dirqama dabaaf cubbuu mootummaa shiftaa PP'tti kenname faalleessuun namni lama kan maqaan isaanii Abrahaam Bayyanaa fi Biddiiqaa Mulluu jedhaman magaalaa Kaachisiif Abunaa Gindabaratii irraa waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Tolega kabajamoo daawwattoota Egeree News Network oduunsaa kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha qophii keenya HNN nafan waliin turtii gaarii oduu dubbisuun kan isin faana ture ana beenya gammadaati.